jajjabeessina. Aartiin gosa lama qabdi. Aartiin biyyatti gargaaranii jira. Ta ibaadaatti deema. Maaliif aartiin irraa fagaattame? Anaafin gadhiiseetta. Gadhiisee waan akkana jajjabeeffatan asumatti naa godhu. Irfaan kanatti naan gammadina. Rabbi naa qeebalika. Diinaan naa kun. Diinaan naa shallam. Marraadhiisee waan akkana jajjabeeffatan asumatti naa godhu. Irfaan kanatti naan gammadina. Qaceeleetiin jira tunis dalagumaati. Du'aa ittuma godhi tanaa. Lakki nama godhe haa. Maaliif isa mana mana? Amin amin amin. Waay godhi du'aa yeeti. Nyaata waliin ni noofa. Araga qabamtan isin hundini? Qabamnu karaa diinaati qabamnu qabamnu. Karaa diinaati doon maataa. Tuntanuu karuma diinaati bar. Karaa diinaati dawaa maataanu. Egaa. Ilma sheekaati abbaan kee ila ammaa qara ni qaraasisa. Anis nin qaraayisa boodanaa raadaadha. Qaraasisu qabu kananan raadaadha. Qaraatii seen diina keetirra jabaadhu. Jawaati maal jettaa tome? Karaa waan aboonti yeette rabbi sirraa qeebaluun jaana. Karaa aboonti yeette kana rabbi sirraa qeebalu. Karaan kun bar filatamu Karaa malee. filatamaa Rabbi si haa taasisu tanatti. Rabbi si haa taasisu. Si haa taasisu. Amiin. Jaartii teetii mucaa teetillee si haa taasisu. Amiin. Nu jaartii fi mucaa achi dhiiftee. Hello, ara sente gati. Me waji me. Taaboo karaa naati mujiti. Taabon nasi. No nenno janti. Jaartii obboleessa xiyyaati akkasi. Akkas maami. Zuura irra dhufe sinda warra ide. Nadab. Amma na fakkaatti laatu obboleetii xiyya. Anna Liza jamti. Oh Yasmin kabbaad sawirra dhufe dha. Yasmin nama qaalii irra dhufe yaadde Yasmin. Artistiidha nu dura faamilii xiyya keessaa namni dura aartii eegalee isiidha. Shaggooyyee dur shaggooyyeedhaan namni akka ajaa'ibaatti aartii faamilii xiyya keessaa eegalee isiidha. Maaliif aartii irraa fagaattame? Anaafin gadhiiseetta. Onnoo Yasmin isinis onnoo obboleettiitiyya mee ilaala akkana fakkaattu gaa komentii jalatti yoo isin fakkaattu jettaniis nin jijjiira. Jalaa dhufe gaa akkas taanaan. Laal deengadda faamii nama hedduutu Komentii faamii wallah obboleessa kee kana nafuu isii hedduu. Saniifuu mee ati maal jettame nama hedduu obboleessa kee kana eegaa mala asin fuudhin naaf haa ta'u jaanii mee maal jettaati? Namoonni ni jiru ta'ummaatti yaa rabbi nurraa qeebalu artistii tanurraa dhiisiin siin jira. Lakkii artistii mata nurraa dhiisiin jira. Lakkii hin ta'u. Jaalanne. Hin ta'u. Miti beeluuti tanurraa dhiisiin siin jira. Sananin dhiisaa ta'ummanni jee akkam goonare. Ta'ummanni jee fuudhee jira qaadima qabaa jira. Ganaadhaa Deebisa komentii irratti deebisa bareedu argate. Sharife Mr. Gangster Sharif Dugati tu ni sana. Atis warra artii dhiisi ijoorraa Kaamil fa'aarra ammaa qabamee jira bar Kaamil. Wallahi Kaamil qabamee jira. Kaamil laal nama cimaadha nama dirreetuwaan kunniin qaba jettee abdattu laal Oromiyaan guutuun namni kun nama laafaan seenaa mee haasee mee maaltu sitti dhagee marree Afeerraa mana booteetti argamne irratti bareedu hedduu waan gaariidha. Du'aayin habooteetis rabbi nurraa qeebalu. Du'aayin uummateetii rabbi nurraa qeebalu. Asiin isin hundi aartii tan akka aartii sanarra duulu jirta. Aartiin lakkiin jajjabee nuti aartiin jajjabeessina. Aartiin gosa lama qabdi. Aartiin biyyatti gargaaranii jira.
ta ibaadaatti dalaganii jira. Sah, sah, Wanni sah. siingalii takkaa jira ammaati. Sah. Kanaafuu aartii diina jajjabeessitu ni gargaara. Aartii hawaasaaf tajaajila fiddu ni gargaara jechuudha. Akkana galatu. Malee aartii wayii shaggooyyee taphachuu jira. Akkana yaada nama baratee akkanattiin fudhadhaani. Keessummaa keenya huniisi nu wajji jira laantana. Injiinar Wardii Jaamaa mee eebbeessisime. Du'aayee uumaan teessif jaartiin jajjabeessan ammallee. Du'aayee saaqee baloo artiisni jajjabeessan. Akkana gaafunnoo galatoomaadha. Gaafunnoo akkuma harkitanitti intalaaboo tiyyaatii Aliyaa Jaamti. Ayyaanis Rabbi nagee anaa fidu safwaan kanaas hara kee irratti Rabbiin inshaallah babal'oo Rabbi haa kennuufi. Akkuma aboon tiyya jettu asuma cinaalaatii kana ibaadaa irratti hara kee irratti akka Rabbiin irraa jaalatu. Awwa asuma cinaa jaalatan kan. Inshaallah akka subhaana Rabbi balantuu Rabbi. Ameen. Ayee galatooma waa hundaafuu warreen gartee laaqanaa kana akkanatti gootanii gartee nu afeertaniis itti dadhabdanii na hunda nu gootaniis hedduu takka galatooma baganuuf jiraattanii isiniin jenna. What
Siame